Xiinxalaan siyaasaa fi rogeessi beekamaa Jawaar Mohaammed kitaaba haaraa mata duree hin gaabbuu jedhu maxxansiisee torban dhufu magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti eebbisiisuudhaaf akka jiru gaaffiif deebii addatti BBC wajjiniin taasise irratti hime. Kitaabni Jawaar mana hidhaa taa'uudhaan barreesse kun yaadannoo jireenya isaa dhaloota hanga jijjiiramaatti jiru kan of keessatti qabatu akka ta'e himeera. Ammayyuu taanaatu dubbise. Yaadannoodha dhaloota kiyyarraa kaasee imala jireenya kiyyaa akkasumas imala qabsoo qeerroo irratti waan yaadadhu waan ta'aa ture waan hojjetamaa ture akkasumas bara ce'umsaa keessas waan ta'aa ture kan inni mana hidhaatti barreesseen amma qopheessee baase dhaloota kiyyarraa kaasee haalota siyaasaa hawaasummaa dinagdeen an keessatti guddadde ka boodarra ilaalchaan qabaadhe irratti dhiibbaa godhataa turan akkasumas imala barnootaaf Singaappoor irraa kaasee Ameerikaatti biyyoota adda addaatti yeroon barachaa turetti muuxannoowwan sanis keessa deema. Aansee immoo qabsootti hoggaan seenuu qabsoo nagaadhaa irratti qophii godhamaa ture falmaa biyya alaatti goonaa turre gara jijjiiramaatti haalonni akkamitti akka dhufan kan jiru hedduu isaa diiteel qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Mata dureen isaa hin gaabbu jedha. Maalidha? Maal ergaa akkamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa hoggaa hojjettee bira dabarse booda duuba laaltee madaallii geggeessitu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale hojii baay'ee soo hojjedhee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee hoggaan madaalu aarsaan kafaleefis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaan hin nyaatu kan jedhudha. Kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo boodarra galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu no regret kan jedhu jechuudha. Amma yeroo akkamii barreesse tarii yeroo mana hidhaa teessee barreessite moo eegasii booda barraa'e moo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture booda harkaan hin barreessaa ture san booda taayip godhame yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu hin turre yeroo suman eeguu asirra geenye amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun hin barbaachisu kan jedhu nama maxxansiise malee manuma hidhaatti hin fixee bahee. Kitaabi kun afaan lamaan qophaa'ee waan tokko guruu baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame san booda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni baha garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana dura hin dubbanne namni yookiin immoo waan haaraa kan duratti ifan goone uummati argachuu danda'a? Waan baay'ee jira. Waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada. Bakka nufi jirurra ilaalcha kiyyarraa waan inni yeroo san yaadadhurraa waan hin barreessee fi waan hedduu argatu jedhee yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaa sin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti hin barreesse actually kitaaba lama kutaa lamatti hin barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreeti. Gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hagammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahe kun faaniin yoo walirratti dabalame gara 1,000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hin hambisee jira. Amma torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaanne moo haalatu jenne? Yaannee turree haalli mijachuu hin dandeenye. Akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha. Kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi. Namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira. Kanaaf asitti eebbisuun filatame. Actually inni dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuudhaaf yaadee ture. Garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii na gaafannaan hin tole jee asirraa eegallee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun gaafa laallennu amma maaliif eebbisiisuu barbaadde? Addatti akka nama siyaasaatti wanti yaaddee wanti akeekte jira? Haalli siyaasaa Itoophiyaan fooyya'aa jedhee yaadaan ture. Akkuma yaadatte gaaniidhaa bahuun akka duritti barreessuus dubbachuus dhiisee hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiirames hin jiru. Kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyyaan guddaan argamuu waan hin dandeenyeef baafnee hamma tokko uummannis akka irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka uumamuuf yaadudha. Kanaaf amma kitaaba kanarraa uummati yaada akkamii naa kenna jettee yaadda yookiin immoo riyaakshinii akkamii eegda uummatarraa?
Wanni guddaan aadaan waa barreessuu akka jiraatuuf uummata afoolaatti uummata oral societyidha uummanni keenya kuni. Namni keenya kun mataa mataatti osoo gadi taa'ee mataa ofiitiittuu jireenyi namni keenya keessa dabare mataa mataatiin keessa dabru kitaaba tokko ta'a. Garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oon inni arge achumaan wajjin awwaalama jechuudha. Kanaaf wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan an keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan an keessa dabreerraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nadaran dogongore sirreessa hojii gaarii an hojjedheerraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara jedhee waan yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade beekii mana kana hidhaatti yeroon barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessa lubbuun nan bara jedhee yaadaan turre. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jedhuun barreessee baasaa ture. Boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadeetiin bifa saniin dhiyeesse. Mana hidhaatii lubbuudhaan nan baay'ee yaadneette tarii addatti wanti kana dura nuti hin dhageenye wanti si mudatee jira moo haalli manumti hidhaa si hin mijanne? Waan baay'ee jira kitaaba keessatti agarta. Gaafuma qabamne irraa kaasee gaafuma qabne sanuu lubbuudhaan qabamne mana hidhaa seenuun raajii waaqaati. San boodas mana hidhaattis waa hedduu ture kana hunda keessa dabree lubbuun ba'uun kiyya anaa ona ajaa'iba. Garuu yeroo mana hidhaa ture sanitti wantoonni dhaga'amu wantoonni an argu wantoonni odeeffannoon nagaan irraa ka'ee lubbuun achi keessaa bahee seenaa kana himuu nan danda'ee waan hin yaadneef barreessee kan biraa immoo manni hidhaa yeroo sii kenna kun yeroo tasgabbooftee barreessuudhaaf qabda hojii biraas hin qabdu. Barreessuuf dubbisuun alatti kanaaf saniifis na gargaare akka inni guddaan garuu mana hidhaa san keessatti yoon mana hidhaa san keessaa lubbuun ba'uu baadhe manni keenya waan tokko waan an keessa dabre akka beekuu fi dhaloonni dhufus akka waan tokko irraa hubatuuf.